عمري كسان في أنا أرسي أنا هرجع جتني يوم ما سلا وفي الرباس ديم تنكر ديفتني مالف وان بو أنكم نرتي عمري كسان في ما ولا الرب ستان مالف وانا جتة إذا كان قدام وانا ندبجو برباد تصدفاتي أمو دامسا نامو بربادو ميديا كان رتي كان أرجوبا إنن ندوت مفول دورة ديمو تدبي سينغالتي دبي تنا كلالي قديتو مان osoma tabatu keessa hararge arsi jedhe yookaan wallo jimma jedheeti waan kana keessa tabata. Ijoollee wallaaltu wanta kan beekne ammoo qabattee waan kanaan kaatee ijoolleen waan waarii dubbatan waaree dubbattii jedha. Waaree gad baatee dubbattii jedha. Namoonni gurguddaan silaa fuuldura jiru. Nama waa beeku haa taatu, nama feemasii jedhan kana haa taatu, kabiraatu haa taatu. Silaa wantoota dubbachuun barbaachifne miidiyaa irratti fayyadamu wanni kun badala ijoolleen hin beeku osoo namoonni akka sunniin rabbi keessa sodaatanii afaan keessan keessatti tokkummaa qofa labsitanii islaamummaa qofa labsitanii silaa wanni guddaa isa san yoo akka kanaatti uffee ammoo waan ta'uuf deemnu ani hin beeku jechuudha. Taane ammoo ani afraffaa irratti xumuraati isii tana isinirraa gabaabsaa ani akka kiyyatti arsiif hararge wallolee waan jedhamu kana ittiin amanu durillee ittiin amanu jalqaballee hin beekte dhabuu sabran difaa yaadatan arsii fi wallotu wallole arsiif jimmatu wallole arsiif hararge wallole waan jedhu ittiin amanu na biratti arsii ta'e maa obboleessa wajjin dhaladhen ta'in hararge ta'e maaf obboleessa wajjin dhaladhen ta'in wallo ta'e maaf obboleessa wajjin dhaladhen ta'in jimmallee maan ta'in zaalimni zaalima na biratti namni nama miidhu obboleessa wajjin dhaladhe maan ta'in zaalimni zaalim nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam akka kana murteessa gaafa nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam hilfal fuduul kakuu warra fadliidha fadlootaadha jedhanii namoota fadlii jedhamu namoota baay'ee keessa ture kakuu san makka keessatti walii galan namoota muraasa wajjin zaalima ganda kana keessa nama miidhu abbaa barbaade haa miidhuuti qabdeetiin haqa isaa dhabaafna jedha nabi rabbiidha alayhi salaatu wassalaam qureeshii beekadha ummatni isaan zaalima irraa fuuna jedhan sun illee zaalimni sun illee qureeshima laakiin osoma qureesh ta'an nama gosa biraadhaa yoo qureesh miiteetiin jette namni qureeshi tokko miidhe anatu iyyuu irraa qabal waliif kakatanii maaf waliin ajjeesaniif nama zaalima gosa keenya irraa jedhan ana biratti wanni an itti amanu isa kana ana biratti wanni an baradhe illee wanni an qara illeen kitaabni rabbi illeen ka dubbatu kan beeku isa kana hadiisni illee ka dubbatu isa kana zaalimni harargeen qabu arsiin qabu أنا برت ظالمني ما أرسين تأرسي إلما وجين إلما أبليسا وكان أبليسا وجين ده لدمان ظالمنا برت أتي كما كهرجيتين كما كأرسيتين كما كولوتين كما كجماتين مسكين درر كميو إجول له هرجيت وكانوا قد جتة أتي ما كأرسيه متين مسكين كرادي ممانجودو كرادي مكان أكملت ميتو الظالم جدا أتي متى كان كير رجع فتمت وياك عمل فضل ربي تنسل دنيا رتلسي في نفسه أبدا نبي ربي عليه الصلاة والسلام دبته وانتهي سنين أنا تمو أكولي قالت أرسيف هررج ولا لميت أرسيف هررجين تكا ولا لاني سينا كيست اللي تكا دعيم بيقول أرسيف هررج أمني جرامكوني المان أباتو كوتي المان برينتوتي برينتو المان كاشان كبجاينو برسيسني Rummu gaafa humbanna akkasumallee kalloo karra yuujaanii akkasii nu barsiisan namoota ilmaan shan qaba jedhanii nu barsiisanii lafa irratti waliin gahan bobbaa irratti waliin gahan dhugaa obaasa irratti waliin gahan wanuma wallolan takka seenaa irratti dhageen beekan takka seenaa irratti dhageen beekan arsiif harargee waliin lolle akka kiyyaatti ani dhiifa manaa godhaa warri as jirtan kun yoo akka tasaa akkasitti amantan suni ilaalcha keessa laakiin an akka kiyyatti arsiif hararge walillol namoota balleessa qaban namoota zulmii dalagantu ka arsii himatu ka hararge himatu ka wallo himatu ka jimma himatu tuuyyuu biyya kana keessa jira suudii kana keessa jira isa kana mo rakkoo isaa dhabaraa fi isin rakkoo isaa dhabaraa fi maaltu zulmii kana isin kaase jedhaati yoo dandeessan rabbiin isin alaafisuuti zulmii kana dhaabaa jedhaani zulmii kana haa dhaabanii waan hamaa kana haa dhaabanii wal arrabsuu kana haa dhaabanii wal jeequu kana haa dhaabanii hawaasa bal'aa arrabsuu kana haa dhaabanii jalqaba irratti arsiin akkana harargeen akkana
جيمي أكنا ولو أكنا حواس نكون حواس سيناك أبو حواس كبجماعة حواس نموني أما إجولين أما أكنا تميدارة تباتي وعرب ستكون حواس لما كاساني داوداف ديكاتشو سامبر باتشسو ثم كان جداني ربك يا سبحانه وتعالى ورق قلبي دان كل كلها ونجروها تاسسو تاني أمو إسن تغافتي فتا ربي سنا وفقوتي تنما جريتين جفتاني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما أمجا غرا وان كان إلى من تنا بيتي يادا في قرصو يتاجرا غرا وان كان فتوتي غرا وان كانت تسينوتي غرا وان كان هاسوتي يعني وخنما ولمي يادا يروتي فيدا مودافي أكم تر بريدا مما تصا عبد الجابر لا لي يو كنا غوني بريدا جولني تينيالا تشوتا غارا جيرتو يرو ولولن تجري في عبارة ولولن أورمو ما في أورمو ولولن تنسلانو سالبنا قدا بيها وصورة صوبراتي وجه ولولن تكشف سالبنا الرايلين وبارا إسانو باود ولي كلادي قالوا أمو أورمو في أورمو ولولن تكنو سالبنا قدا دا تلامداتي يو غرسا أكبري تتلقى فتشاو لاني بيخي جولتون أرارا فينما أرارا فلوفنا هاتي تيّتن أرسي جرتو مالف غرانغو بتادا والناس نفديا هادا تيّتن هررغي جرتو مالف غرانغو بتادا مالي هررغي في أرسين وللول جتشورا في جولي خطا هررغي تي في جولي خطا أرسي تي مالي أرسي في هررغي وللول غروبي تكا ورسانيس أرسي غوتوتي وكالان غرو أمو آيون أرسي خيسة تيسي غاب بيتوسان أنا غاب بسيفتي آيون هررغي خيسة تيسي غاب بيتوسان أنا لينا غاب بسيفتي وان تنفيت وداف غرسو أصون تهين جرى لما أسفني ورى لولي جدو ديما جرو خانا خيسانا جاجو خانس خيسانا جاجو أسفني مالتو خانا في دي جنة غافني لال يادم فينو أني زايرا نسني مجرخي يادا في غرسا في وانا كنا توكو نمبر باجيس لبوتو بهودي موان تاتي أجاجا غما خاني جروس فيداني أجاجا غما خانا جروس فيداني أسلما ولين كينيا أسرة بكا أنا بيتين أتيتين يوخانا ولين كينيا حاسوا بريدا غافن يا أبولي ينكي يا مالتو خانا فيدي تناك كنا فيدي دبين لغي أفوفان إبدان دام سيتو أستاذ لغي فدو أفوفان إبدا بالبلجتي جولي بشان التناكو داف أسر في داتتي مالتو خانا إسن غوسي سيسي مالف إسن كنغوتان أكامتي دبينتون إيغلتي مخاهد دا يوم بقاسن والله هاسوا والتمالي نموماتو غتي إيروما جانجي إسن جلتا ولا مالي نمن اللي ما بيدامو ولا اللي ولتنارارمتو ولا نتبار بان أجاجا غمالتشو نوفيدوني دان ديساني ورس جرتن تانا فيدو دان ديساني أجاجا غما جولي تينيتن أرسيتي في جولي هررغي تي ولو لمالي أرسي في هررغي من دوغو غورينا جولي لمان غروبي لماتو ولو لمالي غروبي لمان كيسا أجاجا في أجاجا دا بربان أسيتي أنو دفاني إسال لچو غافي غما خينيان غافا نوتو جرا مالي فونو خنتهس أكا نوتين دي بيديس أكا كاني تاتي ونو كاني فكتو كتاتي أبي خاني أورومون سلا أرى جنرال واقو غوتو الخئي سلا أرى غرتي إلمو قلتو جارا باقدا الخئي وان كان أركي والله شو قوتي في دويتي كبرتي في ديبس كاني galatoon mata waan ijoo dubbii kaastasi afaan dubbadha amna fagoo yaan gamana jookarii jaan kaammaan tana ijoollee walitti hiitaa jiru waan sira gana namoota gurguddaa miidiyaa dubbate iluu jettanii murtifuutoo jettanii haadhafaaxee jettanii munii jettanii tunneen warra boodarratti amman tana nuuf fidanii asirraan karaa arganaa amaree faasirraan gujjee keeraa sodaa kana jaanorraan jookarii jaan sana amma dafaa fida أما دفع جرلا لال يا دسم فين وصلتي جرلا فينا يا دا أنا سنين وصا نمني سنين وصا
جري لما في بكا أنا في أتيتين يوخا نوفا تاني ترتيبا غافي غافني مالتو خنا في دي غافني ولي أرارمتني إيه نجيني بويدي جرى لما نملي أتي يادا مالك يادا نمو برخا يادا نورا ببريدا كابو خاص جيرو نما جرابر سيغالي خانو جالت آي خانورا هاكلا خانورا بيخا إدو جرا تناف جرى لما فينا جرى لما كو فنولنا كاني سموتين قرد اوكي موديترا استاذ اول نكبا حمزه جلين نكبا اسجل لفجل امو فتين نكبا اوغوتا كديفما اكا دبين تنجلين خوم سلين تولو استاذ ويايان غنمرا رفي سيني نما خبن في جالنو إسان اللين يادن تجني خنا إرت سجين وآخرني قارو مكالتي جولي سنجمنا في توتي أفوفهمني أو يا كودا ولا يهانو بريدا بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سجلين جرامي. نير وبلغك يا ربي نجاها بوسو ربي نجاها فيدو ربي أدو كانت مو ميد أمامي دم ربي هاتمسو وبلغك يا وني دبتنا مريبا أكا ماما سجد جلساني دي سفدالتي بكسو في باتي مرسالة الجاني واني كنت في الليل نما دبا دباتو في الليل نما دبا دي سوفي مسكينة في مانقودة ميدا ماجرا نما دبا نما ركز نما چنك واني أسر ديمو كوني سمونا ما تفنقا كنو هذا سمونا ما كان مراتشو غيا كانت نما دبسا كانت نما هاسوسيسا حقيقة والناس ردي بكون هدو نما سالفتشيسا نما كان فتشيسا هدو نما شو كان يسجدو كنافي yoo dubbii namni martuu dhiisaa jedhaatuma oolaa jira mana hundatti dhiisaa rakkoo kana keessaa galaa wanni kun gartee isin hin barbaachisu zulmii kanarraa galaa jedhaatuma oolaa amma gara kiyyaan akka kiyyatti yaada kiyyatti furmaanni wanni kun ittiin dhaabatu maali waan kamiin dhaabuu dandeenu كيوان كان مواجهه والله دبان دبتي ورفن اللين كف وان كم نحمل وصو تكو مسيف مسابه كاني نما كسرتي وفكنا تبياني وان كان دابي راجل ورا شكرا نجرا وان كان اوسو يون نمني بيكو جرات نم وان كان او فاجر نم وان كان بلا كان كفي وان غودتو بدا جرا نمني مرتو ركو متا اسال يو ركو متا اسال يو فيده فيده سبجا لكلا فيدتي ani gosa akkanati jedhe achi jala seene achi jalatti humna umatee rakkoo kana galcha nama waa dubbatuudhaaf argaa jirru kun waan dura deemaa ture hin argitanii namni dhuunfaa waloodha dhuunfaa wajjaa yoo qabaate fideet ani arsi
ani immoo gartee Hararge jedhee waan akka isan jala seena jechuu akka gartee egas immoo waan Arsiin isa ergatee waan eegasan immoo Harargeen isa ergateetti dubbii akkasitti kakaase achi booda walaalaan dhufeet dubbii kana babal'isee sadarkaa namni wal caccabsuu sadarkaa namni gartee wal ajjeesuu sadarkaa namni gartee rakkoo walirraan ga'uu kana ga'e jecha. Thank you Aslim. Laale Ustaad Abu Sabraddin kiyya shayni keenya dubbate ni geeyaa. Laal yeroo takka miira ummataatillee dhageeffachuun gaariidha. Dhugaa ummanni haasawa nuuf geeyaa dubbii karaa wanni deemaa ja'anis gahee khalaas ummataan barbaachisu fidaa wanni komantii banaa dhiifneef haasawa miira ummataatis dhageeffannee maal akka isaan ja'anis laaluudha. Karaa ijoollee jara lamaan ajajootaa qofatti nuu deemu. Ustaad isaa keenya bakka nagaan dhuftee salamtaadha ammadhu tokko eenyu jette murtii guutoo eenyu tokko Hamza reef dubbate bar maqaadhe Jookari Hamza me maal je mere deebi'ana deebi'a jarri lamaan fidaanuun jettan eenyu fi eenyu ajajoonni jara kana Jookar jedhaniin tokko jira jedhan amma ijoollee wal tumsiisu namni irra guddaan asitti ilullee jee barreessaa jira ilullee fidaa yoo asirra taa'ute asirra haa taa'u ana jala gabbu'a ani moodeeta raayin namaa jedha fidaati namoota kana nuteessa gamanaan qeerransoodha gamanaan Jookar qeerransoo ilu Jookar jinni jechu jira nan jinni yoo ifi katabu jira nan beeku jinni jaanes jala katabu jira qabu jinni illee fida hay jinni makaanamaati moo jinni beeku Allah namni waa sadi katabu jira Jookar ilu jinni qeerransoo isinii tiide jara ummanni haasawa maqaa barreeffate addan dura baasa yoo na dogoggorsiisuuf jinnii katabattanan komantii teessan amma boodan dubbisu jinniin yoo nama ta'e nama nuu fida yoo ammoo naman ta'in itti dhiisaa jaraa ammoo gartee maqaa nuu dhawan kana nuu fida nama kanatti ishee nuu nuu fida inshallah akkas Renzo ni jirta nutu Jookar yoo Renzo yoo jiraate share tu goda warri amma maqaa yaa kana share nu godaati oggaa dhufan ammoo lakkoofsa shan nu barreessa ammatti Abu Sabraddin dhiifamu wajjin ijoollee shakkamte osoo hin taane ammatti yoo danda'ame ijoollee waan kana keessa jirtu keessa jirrellee jedhanii fakkeenyaaf amma qeerransoon mucaa nama bu'ee suni keessa jirra ammas ijoolleen biraallee jirti jedhee ijoollee waan kana keessa jirtu haa fidanii yoo amma nama keessa hin jirre fidanii jedhanii dubbiin harkaa dheeressa ammas dubbii dheeressee balleessu malee reefu dhufee kunutti amma inni asuma jala jira jara gama lamaanirraa lola oofaa jiru kanarraa ajajaatee feena gama lachuurraa tokko gama kanarraa. Assalamu alaikum Ustaz. Alaikum salam warahmatullah. Wallahi jazakumullah tartiibni akkuma ammees lafa keessan kan isin hundinuu galatooma barakallahu fiikum akkanuma khalee dubbiin nu dubbeeti warra social media gurguddaa Awurooppaa fi Ameerikaa fi biyya Arabaa kana keessa jirullee tuttuunee lakki dubbiin ijoon tanuma ammees hin dubbattan jennee walii galannee adda baane akkuma ammoo Ustaaz Hamzaan jan kana waan gootan mucaaree funtana gabbuus kan qeerransoo san ol nuu deebistan isa inni akka qaama bakka san jiruutitti ibsaa ture gidee as jiru aboo mee hayyee ati ijoollee maqaa Harargee qabduun ol baate tajoollee maqaa Arsii jettanii isa gaafattanii akkasuma ammallee nuti warra biyya alaa kana ijoollee warra ishuu tana miidiyaan oomishu asli taa'e anatu bu'aate asli naa taa'u isaan kun ol baasan nama dubbii dubbatu anatu bu'aate laa taa'e situ qabuu danda'a ijoollee waan kana findaa yoo akka wanni kun dhumu barbaaddan isaan wal taanuu isin jalaa gabbu'aa gabbu'aa anaa fi Hamzaa fi Abdii Kumeefaa gabboo ijoollee san nu ol naqaa akkasuma warra social media biyya Arabaa bakka isaan jiran san taa'ee yaaz bal'oo sanillee eega ijoollee tana dubbisne booda isaanillee dubbifamuu qaban ifama dubbii sirriirra jirtan akkanumatti oofaa
yaada warri asirra jiru kun haa gabaabsu namoota dhimmi ilaallatu malee. Hamza men nogal Lalu tinjiraaye. Jolle lakkoofsa shan barreeffadhaame. Erado fi Joker lakkoofsa shan barreessa ofiin gasti ergadha. Yoo jiraatan. Yoo hin jiraannellee warri lakkoofsa jedhaa qabdan itti dawwala ustaazonni isin barbaadde jedhanii uummata keenya. hanga yeroon haasoni deemee itti dhufu jeetiin gabbuus murtii Ustaaz Hamza. Lala kira kon qabu jara lamaani namni tokko taa'ee yoo jara lamaa wanni godhate bar asirra taa'uun keenya dirqama gaafuma silaa gaafatamuu qabu gaafanna malee. Namni Joker beekan eenyu jiramee obboleeyyan itti nu dawwala please. Nama kuma shanii kana keessa hiriyaan dhabuma. Joker itti barbaada jira itti dawwala wala ko isaa qabdan itti dawwala. Liivi jiraa jechaa jiranii itti nu dawwala jala dhaqaatti nu barreessaa obboleeyyan.